Kutaa tokkoffaa keessatti akkuma yaadattan namoonni hafuurota hamootaa duukaa maaliif bu'u kan jedhu tokkoffaa hafuuronni hamoonni yommuu isaan dhiphisan dhiphina sana jalaa bahuudhaaf jecha hafuurota hamootaa duukaa akka isaan bu'uu danda'an ilaalleerra. Lammaffaa immoo sababa dhukkubaatiin kan ka'e gaafa dhukkubsatan rakkoo fi qorumsa adda addaa gaafa isaan mudatu waan itti fooyya'uu fi waan fayyan fakkaate hafuurota hamootaa akka madda fayyinaatti yookiin immoo nu fayyisu jedhanii waan itti amananiif jecha gara sana kan deebi'an irraa jiru kun kitaaba dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedhu dhiyoo kana jechuudha eebbifamee gabaarra kan jiru waan ta'eef bitachuu yoo barbaaddan ana biraanii argattu jechuudha. Kitaabni kun kan kiyyaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 912768751 karaa waasaapii immoo karaa telegiraamitiin kallattiidhaanis bilbiltanii ajajachuu hin dandeessu. Gatiin isaa birrii 600. Namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'uu kan jedhu kutaa lammaffaa kana keessatti kan laallu hafuurota du'oota jeeqan ittisuudhaaf. Namoonni maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaamin kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessanu bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa irraa kana kutaa lammaffaa barnoota keenyaa namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'uu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti akkuma yaadattan namoonni hafuurota hamootaa duukaa maaliif bu'uu kan jedhu tokkoffaa hafuuronni hamoonni yommuu isaan dhiphisan dhiphina sana jalaa bahuudhaaf jecha hafuurota hamootaa duukaa akka isaan bu'uu danda'an ilaalleerra. Lammaffaa immoo sababa dhukkubaatiin kan ka'e gaafa dhukkubsatan rakkoo fi qorumsa adda addaa gaafa isaan mudatu waan itti fooyya'uu fi waan fayyan fakkaate hafuurota hamootaa akka madda fayyinaatti yookiin immoo nu fayyisu jedhanii waan itti amananiif jecha gara sana kan deebi'an akka ta'e ilaalleerra. Inni sadaffaan immoo da'oo fi eegumsa hafuurota hamootaa argachuudhaaf akkasuma kabaja yookiin girmaa mogosii argachuudhaaf jecha hafuurota hamootaa akka isaan duukaa bu'an waliin ilaalleerra jechuudha. Har'a immoo kutaa lammaffaa kana keessatti kan waliitiin ilaallu hafuurota du'oota jeeqan ittisuudhaaf kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Amma kan inni irraatii koorsii isinii kennaa jiru kun kitaaba dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedhu dhiyoo kana jechuudha eebbifamee gabaarra kan jiru waan ta'eef bitachuu yoo barbaaddan ana biraanii argattu jechuudha. Kitaabni kun kan kiyyaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa duwwaa 912768751 karaa waasaapii immoo karaa telegiraamitiin kallattiidhaanis bilbiltanii ajajachuu hin dandeessu. Gatiin isaa birrii 600. Kitaabni kun baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu bitadhaa hiriyoota keessaniif maatii keessaniifis ittiin qaqqabsiisaa isiniin jechuun jaaladha jechuudha. Namoonni maaliif hafuurota hamootaa duukaa bu'uu kan jedhu kutaa lammaffaa kana keessatti kan laallu hafuurota du'oota jeeqan ittisuudhaaf. Namoonni baay'een jechuudha firri isaanii obboleessi, abbaan, haati, hiriyaan isaan jaalatan erga jalaa boqotee booddee abjuudhaanis haa ta'u dhugaadhaan irra deddeebiidhaan nama kanatti ni mul'atu jechuudha. Hafuuronni du'ootaa jeeqan yookiin ifira dubbistuun kun namoota kana fakkaachuudhaan halkanis ta'e guyyaa yeroo hundumaa yaada nama sanaa keessa fiduudhaan sagalee nama sanaafaa itti dhageessisuudhaan fuulaa fi bifa nama sanaa fuuldura fiduudhaan nama kana ni jeequu irriibaa ni baannansu hin dhiphisu jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni kun maaliif namni kun natti deddeebi'ee abjuudhaan yeroo hunda abbaan kiyya natti deddeebi'e haati kiyya natti deddeebiti namni kun erga boqotee waggoota baay'ee lakkoofsiseera maalirraa barbaadeeti jedhanii hin cinqamu jechuudha. Hin dhiphatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maaliif akka isaan itti deddeebi'u waan isaa fi iccitii isaa baruu waan barbaadaniif jecha gara mana ekera dubbistuu gara waaqa tolfamaatti deemu jechuudha. Ekera dubbistuun kun immoo haala kanaatiin namoota sammuu isaanii keessa seenuudhaan kan jeeqxu hafuurota du'oota jeeqan jedhamuudhaan kan waamamtu waan ta'eef hafuurri kun yeroo hundaa isa jeeqxi jechuudha. Kanarraa kan ka'e gara mana ekera dubbistuu deemu jechuudha. Ekera dubbistuun kun yookiin immoo qaallittiin kun waan isaa sana iccitii isaa sana barsiisuudhaaf jecha hafuura hamaa kan biraa harkistee nama gaafachuu dhaqe kana keessa seensistee jechuudha. Erga hafuurri hamaan
harkifamee nama kana keessa seenee booddee karaa gargaarsa hafuura du'aa namni suni gaafa inni boqotu yookiin gaafa inni du'u si'oolitti geessetiin maal gooti wal qunnamsiisti jechuudha. Karaa kanaatiin jarreen lamaan hafuura hamaa kanaan wal qunnamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni fageenya irra jiruu fi fageenya irra jiru tokko bilbilaa fi niitwoorkii siimii fayyadamuudhaan akka wal qunnamu kana hafuurri hamaan ekera dubbistu jedhamtu kun gidduu jarreen lamaan taate namicha isa du'ee awwaalamee jiruu fi isa amma fooniin lafarra jiru gidduu ta'uudhaan jarreen kana wal qunnamsiisti jechuudha. Karaa kanaatiin namoonni kun gocha hafuura hamaa kanaan xalafamanii yommuu dhiphatan dhiphina kanarraatii furmaata hin arganna jedhanii hafuurota hamootaa kana duukaa kan isaan bu'aniif kanaafidha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa seenaa kanaan kan wal fakkaatu macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 28 lakkoofsa tokkorraa kaasnee gaafa dubbisnu mootichi Israa'el kan ture Saa'ooli ekera dubbistuu kana deemee gaafateera jechuudha. Bara sanitti lubni Saamu'eel yeroo hunda kadhannaadhaaniin Waaqayyoon waan gaafachaa tureef Waaqayyos immoo araaraa fi dhiifama isaa buusee Israa'eloota nagaan jiraachisaa akka gaggeessaa ture jechuudha. Erga inni boqoteen booda garuu Saa'ol hammeenya hojjechuu isaarraa fi daba hojjechuu isaarraa kan ka'e Waaqayyo Saa'olitti ni muufate jechuudha. Kanarraa kan ka'e Filisxeemonni Israa'eloota irratti lolaa akka isaan bananiif Waaqayyo ni callisee jechuudha. Yeroo kana oduun guddaan Israa'eloota keessatti Filisxeemonni akka isa irratti lola banan gaafa Saa'ol dhaga'u baay'ee rifatee jechuudha. Sodaa guddaarraa kan ka'e gara Waaqayyootti ni boo'ee Waaqayyos jalaa ni callise. Sababii isaa cubbuu waan hojjechaa tureef Waaqayyoon kadhannaa isaaf hin dhageenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e furmaata naaf ta'a jedhee kan inni murteesse gara mana ekera dubbistuu deemee ekera dubbistuu fala gaafachuudhaaf ni deemee jedha. Macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 28 lakkoofsa 8 irratti Saa'ol maal godhe hojjettoota isaatiin dhaqee ishee irraa qoradhaatii dubartii ekera dubbistuu anaaf barbaadaa jedhee hojjettoota isaa immoo ni ergee jedha. Isaanis barbaadanii ekera dubbistuu kana ni arganiif. Saa'ol uffata kan biraa uffatee wallaalchifatee namoota lama of duukaa fudhatee halkaniin gara mana dubartii sanaatti sokke. Ekera dubbistuun nama ani sitti himadhu anaaf kaasi jedheen. Dubartittiinis kunoo wanta Saa'ol hojjete warra ekera dubbisanii fi qaallota biyya sana keessa jiran balleessee nan barbadeessa jettee atiyyuu akka dubbattee hin beektaa. Maaliif na ajjeesistaa? Maaliif kiyyoo na dura keessa jettee gaafattee jechuudha. Kanaan dura Saa'ol ekera dubbistuu fi qaallota achi keessaa nan balleessa warra waaqa tolfamaa waaqeffatan nan balleessa jedhee waadaa galee ture jechuudha. Amma immoo uffata gurraacha uffatee halkaniin waan gara sana dhaqee fi isa ta'uu isaa hin beekne jechuudha. Dubartittiin gaafa ishiin kana jettuun jechuudha. Inni immoo maal jedheeni? Saa'ol immoo dhuguma Waaqayyo isa jiraataati jedhee Waaqayyoodhaan kakateef. Sababii isaa kanaatiif miidhamni tokkoyyuu sirra hin ga'u. Maqaa Waaqayyootiin siif kakadheeraa jedheeni jechuudha. Lala mana qaallitti yookiin immoo xonqaayittii sana deemee qaallitti kana yookiin immoo ekera dubbistuu kana deemee Saa'oliin kakateef jechuudha. Lala maqaa Waaqayyootiin. Dubartittiin immoo eenyu siif kaasuu eenyu siif waamu eenyuun barbaadda jettee gaafatteedha. Gaafa kana dubartittiin gaafa kana jettee gaafattu inni immoo Saamu'eeliin naa waamedha. Dubartittiin Saamu'eeliin yommuu argite sagalee guddaadhaan iyyitee Saa'oliin ati Saa'ol miti maaliif na goyyomsitee jettee ilaala. Duraanii bifa namummaatiin jechuudha kan ishiin ilaalte amma immoo hafuuricha waamtee hafuuricha akka Saa'ol ta'e itti hime jechuudha. Gaafa kana ati Saa'ol miti maaliif na goyyomsite jettee akka inni Saa'ol ta'e beekte jechuudha. Uffata gurraacha uffatee fuula isaa xaxateera itti mul'achuu didee waan ta'eef jechuudha. Mootichi yeroo kana maal jedheen seetan hin sodaatinii amma maaltu sitti mul'achaa jira jedhee ishii gaafate jechuudha. Amma Saa'ol ta'uu isaa barteetti jechuudha. Akka ishii goyyomses beektetti jechuudha. Kanaan booddee maaltu sitti mul'achaa jira maal argaa jirta jedhee ishii gaafate jechuudha. Yeroo kana dubartittiin Saa'oliin bifa waaqummaa kan qabu nama guddaa tokkotu yommuu inni ol ba'u nan argaa isatu natti mul'ata jetteen. Innoo maal fakkaata jedhee ishee gaafate jechuudha. Isheen immoo deebistee nama dulloomaa qoloo uffatu tokko natti bahaa jira jetteen. Yommuu inni akka inni Saamu'eel ta'e argee hamma lafa ga'utti gadi gombifamee Saamu'eeliif ni sagadee jedha Saa'ol. Yommuu kana Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati maaliif kaastii na rakkista jedheen. Saa'ol immoo Filisxeemonni anaan loluudhaaf jiru. Waaqayyo immoo anarraa garagaleera. Raajiidhaan yookiin abjuudhaan isa naaf deebisi jennaan ni dide. Ani dhiphina guddaa keessan jira.
Kanaaf waan gochuun naaf ta'u akka na hubachiiftuufan si waammadha jedheen. Saamu'eel immoo deebisee Waaqayyo erga sirraa garagalee siin morme ani maalan siif gochuu danda'a maaliif na gaafattaree? Waaqayyoon duraan dursee karaa koo akkuma dubbatee ture mootummicha si harkaa butee fira kee kan ta'e Daawitiif akka kennu sitti dubbateera. Kanaafiyyuu ati Waaqayyo waan mormitee fi fara argachuu hin dandeessu jedhee Saamu'eel egaa ittiin dubbatee jedha. Kanaaf egaa kallattii kanaan namoonni gaafa dhiphinaa fi rakkina hedduu keessa galanii akkuma Saa'ol dhiphinaa fi rakkina keessa galee eekara dubbistuu deemee qaallittii kana duukaa bu'ee waaqa tolfamaa furmaata gaafachuu deeme kana namoonni baay'eenis akkaataa kanaatiin waaqa tolfamaadhaaf kan sagadan, kan isaaf bitaman, qaalluu duukaa kan bu'an, qaallittii duukaa eekara dubbistuu duukaa kan bu'an lakkoofsa hin qabanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoonni waaqa tolfamaa duukaa yookiin immoo daabiloos duukaa bu'u jechuudha. Kun immoo fuula Waaqayyoo fuulduratti sirrii miti jechuudha. Waaqayyoo waan akkanaa hin balaaleffata jechuudha. Macaafa keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irraa kaastanii yoo dubbistan jechuudha. Biyya Waaqayyo gooftaan isiniif kennu keessatti namoota wanta hamaa hojjetan duukaa hin bu'inaa erga jedheen booddee namni ilma isaa yookiin intala isaa aarsaa gubamuuf dhiyeessu, namni hooda dubbatu, namni nama dawweessu, duumessa ilaalee ayyaana nan beeka kan jedhu qoricha kan namatti godhus eekara dubbistuunis isin keessatti hin argamini. Namni nama dawweessu, namni eekaraa dubbisu qaalluun yookiin immoo namni warra du'an waamu isin keessatti hin argamin. Eenyullee yoo kana godhe Waaqayyo duratti abaaramaa ni ta'a jedhee Waaqayyoon jara kana abaareera jechuudha. Sirrii akka hin taane dubbateera waan ta'eef egaa walumaa galatti namoonni hojii hamaa kana duukaa bu'uu isaaniitiin Waaqayyoon akka isaan abaaruu isaan taasisa waan ta'eef wanta akkanarraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni maaliif waaqa tolfamaa duukaa bu'uu kan jedhuuf tokko kanaaf dhiphinarraa kan ka'e akkuma Saa'ol dhiphatee furmaata barbaaduudhaaf jecha eekara dubbistuu bira deeme kana namoonni wantoota adda addaatiif jecha eekara dubbistuu bira kan deeman waaqa tolfamaa kan waaqeffatan seexanaaf kan jilbeeffatan sababii kanarraa kan ka'edha jechuudha. Kun immoo jireenya ilma namaa keessatti kan nama abaarsisuu fi fuula Waaqayyoo fuulduratti ciggaamaa fi abaaramaa ta'uusaa namni kamuu beekee waan akkanarraa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Kitaabni kun egaa dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedha. Sirriitti eegaatii waa'ee gochoota hafuurota hamootaa akkamittiin hafuuronni hamoonni akka isaan nama hidhan, dhiibbaa akkamittiin akka namarraan geessisan, akkasumallee akkamittiin nuti immoo humna hafuura hamaa akka mo'achuu dandeenyu kan nu barsiisu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu kitaaba kana bitachuudhaan maatii keessanii fi hiriyoota keessaniin qaqqabsiisaan isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hunduma biraatiin gahaa. Kitaaba kana kan barbaadan immoo 912 76 87 51 dubbisuudhaan karaa WhatsApp, Telegiraamii fi Imootiin dubbistanii kitaaba kana ajajachuu hin dandeessanii isiniin jechuu jaalladha. Kutaa sadaffaadhaan hanga walitti deemnutti nagaadhaan tura. Subhaanallah.